Nagaanii fi ayyaanni Waaqayyoo inni guddaan isaa isiniif haa baay'atu. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10 akkasumas immoo Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11 jiruu fi lakkoofsa 8-9 irra isa jiruun isinii dubbisa. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame, nu waamuun isaas akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kenneeti malee akka hojii keenyaatti miti jedha. Namoonni fayyinaaf waamamaniiru. Akka isaan fayyaniif, jireenya bara baraa akka jiraataniif, mootummaa Waaqayyoo keessatti qooda akka qabaataniif, jireenyi isaanii sodaarraa bilisa ta'e akka jiraatuuf, jireenya shakkiirraa bilisa ta'e akka isaan jiraataniif waamichi Waaqayyoo inni qulqulluun namootaaf taasifameera. Waamichi Waaqayyoo inni qulqulluun kun immoo akkamittiin namootaaf taasifame yoo jenne kutaa kanarraa argachuu dandeenya. Akka akeeka isaatiitti inni jalqaba. Akeeka jechuun maal jechuudha? Karoora jechuudha. Namni tokko gaafa karoora baafatu karoora isaa keessatti goolii yookaan immoo wanta miitii gochuu qabu goolii jechuudha. Lafa dhaquu qabu ni kaa'ata. Akkamittiin akka gahuu qabu ni kaa'ata. Maal akka hojjechuu qabu ni kaa'ata. Baajata yookaan gatii hangamii akka itti baasuu qabu ni kaa'ata. Akeeka Waaqayyoo keessatti kun hundumtuu karoorfamee waan ture natti fakkaata. Waaqayyo ilma isaa tokkicha biyya lafaatti ergee ilmi isaa Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo Abbaa wajjin tokko isa godhu dhiisee gara biyya lafaa dhufee iddoo isaaf hin malletti dhalachuun isaa akkamitti namoota kanaaf isa jedhu kana waamicha nuuf gochuu isaatiif jechuudha. Maaliif namni hojii isaatiin ala, kaayyoo isaatiin, yaada isaa gaariidhaan alatti Waaqayyo ofiisaa ofitti isa deebisuuf namni mootummaa Waaqayyootti akka deebi'uuf gooliin isaa nuyi mootummaa isaa keessa jiraachuu, sodaarraa bilisa taanee jiraachuu, karaa Kiristoos jireenya bara baraa qabaachuu, jireenyi karaa Kiristoos dhufe shakkii kan hin qabne, sodaa kan hin qabne, yaada namaarraa adda kan ta'e yaada Waaqayyoo ta'uusaa gati. Namni karoora keessatti maal qabata isiniin jedheera? Baajataa hangamii akka isa baasu yookaan gatii hangamii, wareegama akkamii akka isa kaffalchiisu hin kaa'ata. Yeroo cost analysis hojjetu pilaanii tokko gaafa baasu, karoora tokko gaafa baasu namni hin kaa'ata. Waaqayyo karaa inni itti nama fayyise karaa baay'ee salphaa ta'e miti. Nama jireenya haaraa deebisee dhaalchisuudhaafi gatiin ilmi Waaqayyoo Kiristoos baase gatii sammuun addunyaa namoota bebbeektota addunyaa kanarra jiru yoo herregan bira gahuu hin dandeenye. Addunyaa kanarraa namni yoo jaallate yooma baay'ee nama jaallate haati ilma isheetiif haati mucaa ishee jaallattuuf waan qabdu kennuufii dandeessi. Garuu dandeessee lubbuu isheetti faraduu hin dandeessu. Salphachuu, arrabsamuu, waraanamuu, reebamuu, dhiigni isaa dhangalaafamuu, dhibbamuu, hanga cubbuu ta'e du'uutti adabbii namootaa fudhatee fuula Waaqayyoo duratti ol ba'ee isa adabamu ta'ee hoolaa araaraa ta'ee qalmaaf dhiyaachuun Yesuus Kiristoos akeeka Waaqayyoo sana galmaan gahuu keessatti piraayisii inni baasedha jechuudha. Akeeka Waaqayyoo sana galmaan gahuu keessatti. Akeekni Waaqayyoo galma gahuunsaa dhiigni ilma isaa dhangalaafamee gatiin nama hundumaarraa karaasaa yoo ba'e qofa kanatti garaansaa ciisa. Akkuma namni gatii baasu baasee gaafa galma gahu garaansaa gammadu Waaqayyo isa kanatti gammadeera. Karoora namaa miti. Karoorri Waaqayyoo karoora namaarraa adda. Karoorri Waaqayyoo qulqulluudha. Karoorri Waaqayyoo dhaabbataadha. Karoorri Waaqayyoo kan bara baraati. Karoorri Waaqayyoo yeroodhaan kan daangeffamu yookaan taayim limitii hin qabu. Karoorri Waaqayyoo baraan hin daangeffamu kan bara baraati. Inni lammaffaan immoo iddoo kanarraa kan argannu akka ayyaana isaatti. Akka ayyaana isaadha iddoo kanarratti. Akka ayyaana isaa isa durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kennameeti malee akka hojii keenyaatti miti. Ayyaana Waaqayyoo jechuun sagantaa Waaqayyoo cubbuu keessa otoo namni jiru, du'a keessa namnitu jiru, Waaqayyo nama beekuun,
sagantaa Waaqayyo deebisee dhaabuudhaaf, fayyisuudhaaf, ijaaruudhaaf wareegama barbaachisu karaa ilma isaa baasee dhiiga ilma isaa dhangalaasee cubbamoota warra turan kana qulqulloota gochuudhaaf sagantaa kennaa tolaa Waaqayyo harka isaarraa qabu. Ayyaana Waaqayyooti. Akka akeeka isaa isa gaarii sanaaf, akka ayyaana isaa isa gaariitti jennee dubbachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kun sagalee misiraachoota obboloota koo. Kun sagalee misiraachoo har'a addunyaa kana keessatti ol ka'ee dubbatamuu qabu. Ayyaana Waaqayyoo isa guddaa. Ayyaanni Waaqayyoo kun wanta nu bira ga'uu hin dandeenye biraan isa nu ga'u. Wanta nu argachuu hin dandeenye hojjetannee namni hojjetatee waan gaarii fiduu hin danda'a. Qotee gombisaa guuttachuu danda'a. Nyaatee garaa guuttachuu danda'a. Du'a keessaa ka'uu garuu namni hin danda'u. Du'a keessaa ka'uun abadan hin danda'amu. Du'aa kan nama kaasu Yesuus Kiristoos qofa. Akka akeeka isaa isa gaarii sanaaf akka ayyaana isaatti malee akka hojii keenyaatti mitii jedheetu lakkoofsa 10 irratti amma garuu ayyaanni isaa sagantaan Waaqayyoo sun karoorri Waaqayyoo inni bara baraa sun inni Waaqayyoo namaaf qabu sun amma garuu ayyaanni isaa dhufa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Yesuusiin nutti mul'ifameera. Nutti gaafa jennu ofii keessan bakka buusaa obboloota koo. Natti gaafa mul'ifameera jedha. Ayyaanni Waaqayyoo nutti mul'ifameera. Har'as namoota kufaatti jala jiran. Kaleessa namoota Waaqayyoon hin beekne. Har'as warra Waaqayyoon hin beekne. Namoota fannifamuun Kiristoos har'ayyuu gatii isaan biratti dhabe. Namoota dhangala'uun dhiiga Yesuus Kiristoos har'ayyuu gatii isaan biratti dhabe. Namoota hoolaa aarsaa ta'ee qalmaaf dhiyaachuun Yesuus Kiristoos har'ayyuu kan gatii isaan biratti dhabeef har'ayyuu ayyaanni Waaqayyoo mul'ifamaadha. Hojichi mul'ifameera. Karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ifameera. Egaa inni mul'ate kun maal godhe? Inni mul'ate kun inni nutti mul'ate kun maal bakkeetti baase beektu? Wantoota gurguddaa sadii bakkeetti baase. Dubbisuuf jedhu kun sadan dhokatanii hin jirani. Inni jalqabaa wantoonni bakkeetti ba'an inni jalqabaa humni du'aa cabeera. Humni du'aa cabuun ol ka'ee mul'ifameera. Amma akka durii miti. Amma du'i aboo nurratti hin qabu. Eenyu aboo du'aa kan cabse? Yesuus Kiristoos isa mul'ifame. Yesuus Kiristoos gatii Yesuus Kiristoos isa fannootti baafame, isa fannootti irratti dhangalaafame sana. Isatu aboo du'aa cabse. Inni lammaffaan jireenyatu mul'ifame. Lakkoofsa 10 irra dubbiseera. Jireenyi kun mul'ifameera. Haaleluyyaa. Jireenyi Yesuus Kiristoosidha. Jireenyi waan karaa Yesuus Kiristoos nuuf ta'e miti. Jireenyi Yesuus Kiristoositti waan amanneef mana gaarii keessa jiraanne miti. Jireenyi waan Yesuus Kiristoositti amanneef waan biyya lafaa waan gaggaarii jira keessa jiraannu kana miti. Jireenyi Yesuus Kiristoos. Amma Yesuus Kiristoos jireenya ta'uunsaas mul'ifameera. Jireenyi mul'ifameera. Inni sadaffaan badiisa ooluunis isumaa mul'ifame. Haaleluyyaa. Jechuudha. Haaleluyyaa. Wantoonni kun sadan humni du'aa cabuunsaa jireenyi badiisa ooluun ifatti ba'e. Egaa wantoota kana sadan keessaa wantoota kana sadan isa bakkeetti baase kana maaliif bakkeetti baase Waaqayyo? Maaf ayyaana isaa fide Waaqayyo? Kaayyoon isaa akkuma sila dubbanne galmi isaa namni jireenya isaa akka argatuufi. Yeroo Waaqayyo kana godhu haalli namoonni irra turan namoota akkamiiti jennee yoo ilaalle inni jalqabaan namoota karaa hafuuraa du'oo turan. Namoota karaa hafuuraa du'oo homaa godhachuu warra hin dandeenye. Namoota humna du'aa jala turan. Namoota humna dukkanaa jala warra turan. Homaa godhachuu warra hin dandeenye. Ofiin fayyuu warra hin dandeenye. Hojii gaarii Waaqayyoon gammachiisu. Hojii gaarii Waaqayyoon garaa ciibsu. Aarsaa Waaqayyoon garaa ciibsu. Cubbuu ofiitiif, yakka ofiitiif, irra daddarbaa ofiitiif Waaqayyotti araaramuudhaaf humna warra hin qabne. Warra du'a jala jiran. Warra firdii du'aa jala jiran. Warra ofiin immoo karaa hafuuraa du'anii turan isaaniif mul'ate. Efesoon 2:1 akkas jedha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan.
Hin jajjabaattu, hin tirattu. Lubbuun isin keessa jira. Xiqqoo ishee ulee qabattaniillee deemaa turtan malee hinuma deemtu hin jenne Phaawulos. Isin maal taatanii turtanii? Duutanii turtan. Ayyaanni Waaqayyoo egaa warra du'an nama hundumaa Waaqayyo irraa warra adda ba'an, warra karaa hafuuraan du'an kanatti dhaqee lubbuu hafuura isaaniitiif hafuura haaraa kennee isaan fayyisee jechuudha. Kun kan ta'e lakkoofsa Efesoon boqonnaa 2:8 irra jira egaa. Kun kan ta'e isin jedha egaa kunoo haaleluyyaa kana dubbiseen xumura. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan ilaa isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan inni jedhu kun jecha tokko yookaan walitti hidhataadha. Gargar bahiinsa hin qabu. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti jedha. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan koomaa ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamuun kun maal ta'uusaa argaa jirra iddoo kanatti? Kennaa ta'uusaa agarra jechuudha. Ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamuun. Ayyaanni Waaqayyoo sun immoo isa kam? Isa namoota karaa hafuuraa du'a jala turan sanaaf bakkeetti baafame. Warra du'an jala jiran sanaaf kan kenname. Karaa hafuuraa warra du'oo turan sanaaf kan kenname isa bakkeetti baafame sana. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 irratti ilaalle sana. Inni karaa amantii ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamuunis kennaa Waaqayyooti jedha malee gocha ofii keessanii miti jedha. Egaa obboloota koo Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti amantii nu ilaalle kuni amantii isa fayyisuudha. Yeroo waa'ee amantii fayyisuu dubbannu amantiin hin fayyifne immoo jira jechuudha. Amantii hin fayyifne jechuun maal akka ta'e, amantii fayyisu jechuun maal akka ta'e isa yeroo kan biraa ilaallaa. Ammaaf asuma irratti dhaabaa. Ani kanin Waaqayyoon galateeffadhu yeroo hundumaa kan dubbachuun natti tolu waa'ee ayyaana Waaqayyooti. Arrabni keenya waa'ee ayyaana Waaqayyoo dubbachuunsaa, keessi keenya waa'ee ayyaana Waaqayyoo dubbachuunsaa sababa ayyaana Waaqayyoo hin fayyineefi. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Har'ayyuu ayyaanni Waaqayyoo jireenya keessan haa jijjiiru. Ayyaanni Waaqayyoo du'a keenya qofa du'a keenya keessaa nu kaasee jireenya nutti godhee nu biraa sokka miti. Har'ayyuu nu tiksa. Har'ayyuu inni nu eega. Har'ayyuu inni ijoollee Waaqayyoo taanee akka guddannuuf nu gargaara. Har'ayyuu isatu nuuf dhaabata. Har'ayyuu ayyaana Waaqayyootu nu tiksa. Ayyaanni Waaqayyoo inni mul'ifame kun Waaqayyoon garaa ciibseera. Waaqayyotti gammadeera. Sagantaa isaatti Waaqayyoo gammadeera. Sagantaa isaatti Waaqayyo boqoteera. Waaqayyo ciibseera garaansaa ciiseera. Fayyuun keenya Waaqayyoon garaa ciibseera. Kanaaf fayyina keessanitti boqodhaa. Waan Waaqayyo garaan isaatti ciisetti isinis garaan keessan isin ciisu.